Akkam jirtu jaallatamoo daawwattoota keenya FI birraa oduuwwan yeroo kanaaf qindeeffanneen isin biraan ga'a Andaliin Tasfaayit. Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa marsaa lamaan fulbaana 30 hanga onkoloolessa 17 2015tti kennuuf qophiin xumuramu tajaajilli madaallii barnootaa fi qormaatilee biyyaalessaa beeksise. Maxxansa qormaataa dabalatee qophiilee barbaachisoon xumuramu Daayirektarri olaanaan tajaajilichaa Dr. Sheetuu Kabbadaan FBC'tti himanii jiru. Kaffaltii geejjibaa ilaalchisee barattoonni yuunivarsiitiitti qoraman irraa fageenya kiiloomeetira 50 irratti argaman baasii isaanii ofiin kan uwwisan ta'uu ibsaniiru. Barattoota fageenya kiiloomeetira 50 ol irratti argamanii fi manneen barnootaa fi aanaalee haala kan mijeessan ta'uun dubbatan. Barattoonni wayita gara yuunivarsiitiiwwanii deeman wantoonni qabatanii akka seenanii fayyamamu kitaabilee, yaadannoowwanii fi meeshaalee eegumsa qulqullina, uffata halkanii, waraqaa eenyummaa kaardii ittiin qoraman ta'uu eeranii jiru. Qubeelaa gaa'ilaarraan kan hafe meeshaaleen faayaa akkasumas jaakkeettonni sagalee dhageessisan dhorkaa ta'uu yaadachiisaniiru. Yuunivarsiitiiwwan qormaaticha kennan tajaajila mana ciisichaa fi nyaata barattootaaf kan qopheessan ta'uu ibsanii jiru. Waqtii bonaa dhufaa jirutti naannawaa biyyattii kaaba bahaa fi naannawaa baddaa giddugaleessa biyyattiitti qorra cimaa mudachuu akka malu Inistituutiin Raaga haala qilleensaa Itoophiyaa beeksise. Raagni haala qilleensaa waqtii bonaa dhufu akka argisiisutti naannawaa galaana Paasifikiitti haala idileen gadi qilleensi qabbana'an akkasumas kaamni galaana Hindii negeetiivii IOD jala akka turu beeksiseera. Kana malees bonni yeroo roobaa marsaa lammaffaa waan ta'eef naannawaa kibbaa fi kibba baha biyyattiitti dhiibbaa uumuun haala qilleensaa gogaa akka qabaatan himameera. Akkasumas naannawaa walakkeessa dhiya biyyattiitti rooba idilee fi idileen oli naannawaa kaaba bahaa giddugaleessaa fi baha biyyattii ammoo rooba idilee akka argatan raagni haala qilleensaa ni mul'isa. Kanaan wal qabate naannawaa kaaba bahaa giddugaleessaa fi baha Itoophiyaatti irra jireessaan haala qilleensaa gogaa akka qabaatan ragaan Inistituuticharraa argame ni mul'isa. Dabalataan ganamaa fi halkan qorri akka dabalu kan eegamu yoo ta'u naannawaa kaaba bahaa fi giddugaleessatti qorri cimaan akka mudatu eeramee jira. Lammiilee Itoophiyaa Sudaan kibbaa keessa jiran rakkoon akka mudanne xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu ministeerri biyya keessaa Sudaan beeksise. Hoggansa olaanaa biyyattii dabalatee xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu fi rakkoo jirus mariin furuuf qophii ta'uu ministeerri biyya keessaa Sudaan ibseera. Sudaanitti ergamaan addaa Itoophiyaa Ambaasaadar Yibalxaal Ayimroon ministeera biyya keessaa Sudaan Leetinaal Jeneraal Anaan Hamid Mohammad Omar waliin mari'ataniiru. Ambaasaadar Yibalxaal lammiileen alaa Sudaan jiraatan seera heeyyama jireenyaa guuttachuun irra jiraatus lammiileen Itoophiyaa Sudaan keessatti argaman hedduun isaanii harka qalleeyyii ta'uu himaniiru. Heeyyama jireenyaa kan hin qabne, viizaa baafachuuf kaffaltii raawwachuu kan hin dandeenyee fi sanada imalaa kan hin qabne ta'uu ibsaniiru. Sababa kanaan mootummaan Sudaan rakkoolee lammiilee kanneen bifa addaan akka keessummeessu gaafataniiru. Yuunivarsiitii Jimmaatti sagantaa barnoota fagoo muummee sooshooloojiitiin kennamuun moojula gosa barnootaa sooshooloojii of Ethiopian Societies jedhamuuf barattootaaf qophaa'e irratti dhimma seenaa uummata Oromootiin wal qabatee ibsi kenname dogoggoraa fi seera maleessa ta'uu Yuunivarsiitiin Jimmaa ibsee jira. Yuunivarsiitiin Jimmaa dhimma kana ilaalchisuudhaan murteewwan adda addaas dabarseera. Tokkoffaan moojula sagantaa barnoota fagoo raabsame irratti yaannii fi ibsi dogoggoraa fi seeraan alaa kenname kan ejjennoo Yuunivarsiitii Jimmaa hin ibsine ta'uun hubatame sirreeffamni atattamaa akka taasifamu. Lammaffaan moojula sagantaa barnootaa fagoof raabsame irratti ibsi dhiyaate kan uummataa fi uummata walitti buusuu fi seera bilisummaa akaadaamii dhaabbata barnoota olaanoo garmalee fayyadamuun kan barraa'e waan ta'eef moojulichi akka hin baay'ifamne barattootaaf kan raabsames akka sassaabamu godhame atattamaan akka dhaabsifamu. Sadaffaan qaamonni hojii kana keessatti hirmaatan keessattuu barreessaa fi gulaalaan moojulichaa fulbaana 12 bara 2015 irraa kaasuun hojiirraa akka dhaabsifamanii fi seera yuunivarsiitichaatiin dhimmichi koree naamusaaf dhiyaate atattamaan murtiin akka kennamu. Arfaffaan rakkoon akkanaa irra deebiin akka mudannee fi kitaabota barnootaa yuunivarsiitichaa hundarratti xiinxalli gadi fagoon akka taasifamu. Shanaffaan murtiin bulchiinsaa fi seeraa fudhatamee uummataaf akka godhamu akeekkachiisa gara fuulduraatti xalayaan dhiifama marsariitii yuunivarsiitichaa fi toora miidiyaalee hawaasaa hundarratti akka maxxanfamu cimseen isin akeekkachiisa jechuun
Akaadaamii Yuunivarsiitichaa ibsee jira. Sibiilonni ciccitoo fi konkolaattonni tajaajila hin kennine oomishtoota sibiilaatti gurgurtaaf akka dhiyaatan mootummaan murteesse. Akka akaakuu sibiilotaatti gatiin gurgurtaaf qophaa'u eeruun kunis hanqina dhiyeessii oomishaalee sibiilaa fura jedhamee jira. Haaluma kanaan sibiilonni ciccitoon faayidaa hin kenninee fi konkolaattota meeshaaleen caalbaasii malee gatii jalqabaan akka bitatan murteessuun warshaaleen ga'umsa oomishtummaa isaanii ramaddiin akka geggeeffamu ibsameera. Kanaaf sibiilonni ciccitoonnii fi konkolaattonni tajaajila hin kennine biiroolee mootummaa federaalaa, biiroolee itti waamamtoota, dhaabbilee misooma mootummaa fi yuunivarsiitiiwwan mootummaa keessatti argaman hundi warshaalee sibiilota oomishanitti akka gurguran jedhameera. Ramaddii irrattis waltajjiin waloo qophaa'u ragaan ministeera maallaqaarraa argame ni mul'isa. Odeeffannoo biyya alaatiin Boeing himannaa balawwan xiyyaarota 737 Max lubbuu namoota hedduu galaafate irratti dhiyaateef odeeffannoo dogoggoraa investeerotaaf kenne jedhamuun adabbii doolaara miliyoona 200 akka kaffalu murtaa'e. To'ataan gabaa stookii Ameerikaa akka jedhetti dhaabbanni aviyeeshinii guddichii fi hoogganaa olaanaan isaa duraanii Davis Malberg haala nageenyaa ilaalchisuun ibsawwan sobaa kennanii ture. Boeing yaalii maqaasaa deebifachuu taasiseen lubbuu namaarraa bu'aa caalchifate jedheera koomishiniin nageenyaa fi jijjiiramawwanii SEC. Xiyyaarawwan 737 Max erga balawwan lamaaniin lubbuu namoota 346 galaafateen booda baatiiwwan 20 hojiin ala akka ta'aniif godhamaniiru. Haaluma qaama beenyaatti obbo Davis Malberg adabbii doolaara miliyoona 1 kanfalu. Tibbawwan balaatti dhaabbileen uummataa fi itti gaafatamtoonni odeeffannoo guutuu sirrii fi dhuga qabeessa ta'e ifa taasisuun baay'ee barbaachisaa ta'uu ibsi kun eeree jira. Naannolee Raashiyaan humnaan Yuukireen irraa fudhatte keessatti Raashiyaatti makamuu fi dhiisuu murteessuu fi refereendamiin geggeeffamaa jira. Refereendamii geggeessuuf sagalee kennuun jimaata fulbaana 23 eegalee jira. Biyyoonni michuu Yuukireen ta'an kun fedhii Raashiyaan lafa namaa humnaan fudhachuuf qabduudha waan ta'eef bu'aa filannoo kanaaf beekamtii hin laannu jechuun mormaniiru. Ministeerri dhimma alaa US Antony Blinken kun adeemsa hamaadha jechuun ibsan. Raashiyaan lafa Yuukireen humnaan fudhattus mirga Yuukireen of ittisuuf qabdu wanti daangessu akka hin jirre Blinken fulbaana 22 mana maree nageenyaa UN itti dubbatan. Naannolee baha Yuukireen bulchiinsa Luhanski fi Donetsk jedhamanitti akkasumas kibba biyyattiitti kan argaman Zaborinski fi Khersonitti refereendamii geggeessuuf torbee darbe waamichi godhamee ture. Akka gabaasa Reutersitti naannolee arfan Raashiyaatti dabalamuuf refereendamiin itti geggeeffamaa jiru kun daangaa Yuukireen keessaa 15 yookaan lafa hangaa biyya Hangarii ga'udha. Akkaataa sagantaan qabametti sagalee kennuun guyyaa 5 itti fufa jedhamee jira. Jaalatamoo daawwattoota keenya F5 irraa oduuwwan yeroo kanaaf qindeeffannee isin biraan ga'aa turre xumurree jirra. Waliin turuu keessaniif ulfaadha. Daani'eel Tasfaayiiti. Yeroo gaarii.